Obboleeyyan kiyya hordoftoota kiyyas taatan ta'us baattan warroonni sagalee kiyya kana dhageettan anaafis irra caalaa ofii keessaniif jecha viidiyoo kana haga xumuraatitti na dhageeffadha. Kaasatan warroonni ganaa meeshaa ajajattan jechuudha. Baarakallaahu fiikum ofii keessanii jedhaati. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. obboleeyyan kiyya kabajamtoota warri musliimataatan nabirratti salawaata buusaa isiniin jedha warroonni amantaa biroollee ashama harka fuune jirra jirtu baga jiraattan isiniin jedha. Egaa obboleeyyan kiyya har'aan tana meeshaa obboleetti deena Sumayyaa isinitti agarsiisuuf hin dhufee isiniin jedha. Meeshaan isii jechuudha qomsaaxinii meetirka silsaadha. Akkasumallee jechuudha tasriihaa bareedduu tana cinaa jirtu tana qabdii isiniin jedha. Baay'ee ol dheerinni isaallee maashaallah keessaan seena jechuudha. Warroonni abbaa manaa sodaattan yookaan isa tabsiisuu jecha as keessatti illee jala dhokachuu hin dandeettani. Anu laalaa hin dheeradha ofiin jedha garuu mootiyyuu isaanu baay'ee dheertuu miti na fudhatti jechuudha. Wayi keessa seenna wayi cabaayennaan kun kumbursaatoo mitiin cabu naan jedhani. Laakiin ofii innallee baachuu hin dandeettu jechuudha. Innaa akkas isiniin jedha. Osoo danda'amee warroonni ajajattan meeshaalee gosa kanaan ajajattanii kuni qalamiin hin dibamuuf Afrikaa akkatti baya. Laamleetti jedhaniin maa ba'aariif walaakinnahu ana akkasitti dhugaa jirtu isinitti maami obboleeyyan kiyya maqaa isaa akkasitti irraa hin beeku jechuudha. Kana waan taheef meeshaan tokkoffaan kana jechuudha. Kunniin illee osuma sadarkaa isaatiin tokkoffaa ta'uyyuu kana qalamii waan takka hin dibdan feetan dhiixanillee obboleeyyan kiyya akka komborsaatoo sawwanni isin sodaattan hin jiru waan xiqqoon ajajnee eegas duubarra isinitti agarsiisa jechuu qomsaaxinii kiyya wanta tahe ilaaltanii isiniin jedha. Kun immoo gubbarraan illee haga ga'u baay'ee ol dheeratallee jechuudha. Dhugaa baay'ee uffata baay'ee isinii qaba. Garaa kana keessatti akka koonfartii akka biddinitti qabu dandeettan jechuudha. Sagalee onnu qabdan dhiifama dilbii wajjin akka nu dhageessisu. Mee kuni maalirraa hojjetan? Meeshaan kun jechuudha. Meeshaan kun laamineettii jedhama. Laamineettiin kun gosa sadiitti jira inni kun jechuudha. Gosa sadiitti jira. Tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa jira. Kunillee moo? Kunillee sadarkaa qaba. Akkuma kun sadarkaa qaba kunis sadarkaa qaba. Inni kun tokkoffaadha. Sadarkaa tokkoffaa. Sadarkaa tokkoffaadha. Hawaasa jedhama. Inni hawaasa irraa dalagama. Hawaasa ayyee. Inni lammaffaa immoo duukam jedhama. Duukami sunis bareedu. Duukamillee bareeda lammaffaan isallee garuu kanan ga'u. Haa ta'u garuu duuba meeshaan booda asallaa jedhama. Kun amma meeshaa bareedu meeshaa gaariidha waan qulqulluu. Mee asallaan kun maalirraa hojjetama ustaaz? Oomishni isaa? Oomishni isaa keemikaalatti garaagarummaa qaba. Meeshaan manarraa fuudhuu diddan kana jechuu kiyya huni asallaadhaa jettan. Asallaan kun immoo akiraa? Akira. Asaakirii. طيب أما جتشو دا أستاذ يعني خايسين جتشو بربادي غراغرون من كناتي في لاملت جتني كان كناتي في كام مشان سنين راجع تشيسو كنا بري أقام غراغرون ما قام كومشان كومجا أنا فبليان كنا نيل إساق وجين كومشان يف كومجا كنا جتني أوسو سنين تاي جتشو أنا ككياتي akka wallaalummaa kiyyaatitti itti dabaltanii osoo kanatti deeffattanii jedha warroonni meeshaa kana ajajataa jirtan. Iwayyu ustaaz? Ustaaz gaafiin kiyya halluun isaa kun halluma kanaan jedhamoo akkamii? Moo qalamii dibdan? Gosa hedduu jira. Kun qalama hin dibamu. Adii kun akkanumatti jira. Gosa hedduutu jira. Fakkeenyaaf amma garaallee jira. Seraamikii ka'ee jedhamu jireettani? Isa kana jechuudha. Amma fakkeenyaaf kun. Anillee kana isinirraa ajachiisa yeroo tokko TV standidha. Kun seraamikii jedhama. Kunis immoo urgoo kalarii jedhama. Urgoo kalarii? Gosa hedduu jira amma inni kun. Kun immoo? Kunis gosa hedduu jira. Kunis jira. Amma kunis kanaafi kuni gosa tokko jechuudha. Gosa tokko bifa garaagarummaa qaba malee waan meeshaatti tokko. Isaan hunduu qalamiin dibamanii ta'a. Qalamiin dibamanii kunneen. Akkanuma Afrikaa ba'a? Akkanuma Afrikaa ba'a. Ayyee galatoomaa harka keessanii rabbi fayyaa haa kennu. Ustaaza asumaan warroonni meeshaa keessan fudhatee mana ga'e hundinuu
isin eebbisa jiranii rabbiin isin hin jijjiirini birriin dunyaani manumte akka marattu isinuu nama kana beeku isinirraa dhaga'uun nama malee nama isinitti himuu miti ayyo hordoftoota keenna isinillee laalladhaati birri gabaabduu 5,600 jettanii akka kiyyaa kanatti anamma jechuudha wallaahi galeen hin galchemee manatti isin agarsiisa gaariin taree an viidiyoo kana waraabbatuuf hafe jechuudha obboleettiin teenya kameeshaa kana ajajatteellee itti gammadii siin jedha immoo tuyyuu waan xiqqoo jecha waan guddoo hin dhabinaa isiniin jechuu barbaada. Egaa hordoftoota kiyyaa waa'ee kanaa sirriitti ibseen beeku isiniin jedhee ustaata akka hojjetu immoo isinii haasofsiise amma immoo meeshaa kana isaan bira fiduu eda jechuudha maaliif qomsaaxinii kiyya ka kumbursaatoo ka irraa bakka caccabe manatti dhiisee tarii barri himaamni kun na fayyaduun oolu jedhee kaayaa irraa yayyaasee isaan bira fidaa jira isiniin jedha meenarraa fuudhaniif hin dhiisanii ilaaltanii. Kuni asallaa jettani? Asallaan sadarkaa meeqaffa? Mee wallahi jedha. Ani maal godhaa fi waa'in jedhe maal beektisiin maal lakki qalamaan bareechisanii itti kennan asallaan aakira jettan lammaffaa nagana fokkata wallahi isinii miyaadha mubashir sodaadhe lakki sila asalla ma maqabale sitan meesha maqa ani abasa Afrika isaati asallaan argitu daabbo marlee karogaati miti daabbo marogaati illee argitu akka jiru hawaaye barbeeke kartoona zaytiin keessaa dhume Hindeemu qoya. Egaa obboleeyyan kiyya yeroo waan gaarii isinii hojjannaa isiniin jennu sobaa miti ananillee meeshaa kana online irraan hin hojjetadhe gaafa ani fidee naa sirreessaa jedhuun galadhuunii bobeeffadhuu naan jedhan kammaan bareedu kageexii kunuyyuu kinoo ka inni hojjetu sadarkaa aakiraatii asallaa naan jedhanii ani kana asallaa fi kana addisaa baadamaan beeku. Wayitee waa hojjettanii eegasiisee urra birrilleen isinitti guddatu waan gaarii hojjedhaa laalaa isiniin jechuu barbaadetti. Kuwar kambaanii baati lakkee kan itti ara isin maal ustaataan beekanii amma maqaa ustaataan balleessu isaan immoo hordoftoota kiyya kaameraan fedhan jechuu ustaanni kennan fedhan dhugaa. Dhugamaafu hatee waraaba isiniin jedha eenyu isinii godha jedhanii isaan kunillee baalamoo jedha yeroo baay'ee wayitee viidiyoo waraabuu hin argitanii ila akkana dhokata namni argitanii illee osoo asallaadhanii qomsaaxinii kiyyara kaama akkam laaltee bitte modunuunfattee bitte naan jedhan garuu isa jalatti dhokatan akkasii waan keessaa hafu naan bisaa kaan hin galadhaanii ka maal jetta homuun afanii homuun deebi'anii himma meeshaa kana keessa laakki ambar itti faajee wallaahi bakka meeqan deeme bakkuma duraatittuu dhiisii bobeeffadhu sonaan jedhan didee as fide alala qalam abbammaa warraa kiyya sun waan naan jedha lamuma wayillee taatu keessa oolchaa soma dardarallee gootan maal asitti maannarraa hambistarree gas waan fayyaduun galee bobeeffadhu qoraannarraa hafaa akkas obboleeyyan kiyya qumsaaxiniin kiyya akkana ta'e dhugaa baay'ee wanni jedha garaa nama nyaata kinoo fiinoo fakkaata wanni garaa keessa jiru sila maraa galchuuf moo mee dhaqanii san barri mallee taatu ishitammaa maalitti goone meeshaa keenya qabatee hin danda'u meeshaan keenya kana olii waan ta'eef kana hin qabatu dhageetta harkaaniin waan harkaan nyaatamu waan gaarii dalagoo malee waan kana hin dalagannee sirraa fuudhuu hin danda'u. Masaaba majid ishee sila nama gana gaarii si ol kafalee achi gag kafala alhamdulillah yala kulli ha dunia hagalu fi abba kudhalamati hagalu mo goma wahi keessa gootan ustaada
ما فيد ها والله ما فيد ربنا ارجع مال جنر اي دنيا سديتي كنا فاقني لا هون نساتو مرتي هنا وجهتها مريم ما كوني قوم ساعتين أنا هنا وجهت من أصلا لا من كنا مفكينيا كون كالجاتي كالقرة كان كونو كالجاتي يومي سني يوجد كوني كالجاتي قدي كنا كورنيسة فان دلا جندرا جيب سامي لا كورنيسة ما كيف دور لا كمني إيه كورنيسة أبا كل أمي جرمتي كورنيسة دلا جن مي أما كوني في كونون على توكومي تي مالكيني ساتو يلا كنا چيتا باسي كون akka fiino jira dhugumaafu كونو كالجاتي نعم homaa sin fayyadu galadhu ni babeeffadhu jetta إيه alhamdulillah ala kulli haal ma kanarraa dulloomee caccabee rabbi namaa seenan waa sagaltametti yaadaa jira ka gaariin fe'ee galiin naan jette. Egaa obboleeyyan kiyya qomsaaxinii kana yeroo manni diigame san alatti ba'e bismillah maashaallah baabaan kiyya mul'ate eega galee waraabaa jira viidiyoo kana yeroo sarrafni dha'ee garuu sharaatti uffifnee xiqqooma tuqee gubbarraan jechuu baqqaan kun bursaatuun sun irraa naa jijjiiramee barriiwwanii fi masaabawwan naa deebiti jedhee yaadee fide jechuudha eega fide immoo bakka sadarkaa akiraatii kun bursaatudha duraa duubni isaa guutuun kun bursaatudha hin dandamu jedhanii narraa fuudhuu didanii alhamdulillahi alaa kulli haal osoon hin ala jiru hojjechiifadhee saahibu watiyyatu naa hojjete haa barakattu walakinahu yeroo kana isinin jedhu mee haga inni ture isinitti hima osoo hin galin biyaansa akkas jaha torba ture jechuu osoo hin ittiin galin eega galee waggaa takka itti fayyadame manni diigame erga sadii waggaa takka jechuudha erga hojiin ala ta'e kana oo isinin jedhu biyaansi bakka aggaani bareechee itti fayyadame waggama takka alhamdulillah duniyaa tana mee laala obboleeyyan kiyya sanirratti oomaa wannan isii komadhu hin jiru maaliif isinin jedhe beeytani amma isii waan hojjete irraa hojjetan hin beeytu yoo san yeroo awwalaa san immoo namni akkattuu muuxannoo qabaatee hin laalu garuu namichi irraa hojjetan musliimuma silxee musliimaati jechuudha waan gaarii isinii hojjedha waan tolu jedhe nu wajjate jechuudha har'a yoo laaltan isa akira duraa duubni kumbursaatu algarra kan kanan beeytanii miti yoon hin biratti qabanii jedhan anaayyuu bakka sheemin na qabe sila duniyaa marraa hafuu dadhabdee kana kotota walii qabdee nutti fiddee naan jedhe nu jedhe kana waan ta'eefi warroonni ganaa waa dalagatan jechuudha wallahi namni waa hojjetu sun ka irraa hojjechiisan sun murteessadha jechuudha isin tarii namoonni amma ka hojjechiisullee ka hojjechiisu yoo sila kinootu obboleeyyan kee namni kakatee waan gaarii isinii hojjenna waan gaarii isinii goonanu jedha namni ni amana jechuudha. Wallahi anallee tahee isin mara nama waa hojjetu kana rabbiin haa laaffisuuf jechuudha. Addunyaan gabaabdudha. Kanaaf immoo wanti isiniin jechuu barbaade obboleeyyan kaasata warroonni ganaa meeshaa ajajattan waan gaarii ajajadha. Birriin haa waddaddu waan lamaan hojjettan san tokkichaan hojjettanii waan bareeda hojjechuu isinii wayyi. Anama biyaan sar'aan tana waan tokko naa ta'a jedhee fide hin taane garuu jechuudha. Waan tokko yoo jedhu naa hubattan jedhee abdii qaba kana jechuun fakkeenyaaf barrii fuunduraa kana onaa ta'e duubni kun bursaatodha jechuudha kagonni lamaanii kun deebi'ee barrii fuunduraa osoo naa ta'e bakka waa baay'een irraa hambise birrii muraasan naa hojjetan jechuudha osoo inni dura meeshaa kwaalitii qabu meeshaa bareedaa ta'e jechuudha inni akkasii ka haala salphaa taheen ajajadhee irra deebi'ee sirreeffachuu danda'a jechuudha. Maaliif ree walaakinnahu hin taane alhamdulillah ala kulli haal wanni ani isiniin jechuu fedhe obboleeyyan kiyya nama tokkos qeequu fi miti nama tokkos komatuuf asirraa hin finne jechuudha. Garuu wanti ani isiniin jechuu barbaadu obboleeyyan anis akka keessan kanatti ilaal wallaahi biyya namaa kanatti kushiinaa namaa dhaabbadhee mogolee na dhukkubdee mudhii na dhukkubdee dalagee waan kana hojjetadhe jechuudha. Mee biyaansi namni waggama 3-4 itti fayyadamuu qaburee waggama 4-5 itti fayyadamuu qaburee kanaaf hoo ajajata wama gaarii ajajadha obboleeyyan kiyya wama bakka yani wama bareeda ajajadha wama dhugaa jiru ajajadha wama ifaan bilisatti argitan bakka dhugarratti hundaati ajajadha isiniin jedha ama biyya kana keessa taa'ee 40,000 namni wallahi Allahu aalam inda lagadha jedhe garuu rabbiin itti nu adeebisu bara obboleeyyan kee wanni hundi qaaliidha mee as keessa ta'attee galii kam galfadhee nama kamataa kiyyaatitti galii kam galfadhee dura ajajadhee itti bar keessa jiraadhee itti fayyadama jedhee galee amma mootuyyuu maal dalageetiniin isa bita jechuudha mee fakkeenyaaf waan irraa argadhu na akkasii obboleeyyan of caalaa nama akka tahus ta'u ta'ee miti waan ani isiniin jedhu
waan ajajattan obboleeyyan beekati qoradhaati bitaa mirga duraa duuba deema waan gaarii ajajadha waan eegasitti seenuftan amma abbaan manaa keessan kaasatan isin ijoolleen dubartoota isiniin qeequu danda'a waan ofii irra ga'ee waan ofii argeef isiniin jedha waan hojjetattan obboleeyyan waan gaarii hojjedha rabbii waan gaariirra namoota waan gaarii hojjetanirra isin haa dhaabu isiniin jedha yoo balleesse dhiifama guddaa naa ta'a wallaahi akka irraa barattaniif malee hammina takkaaf asirra hin finne